Jalqaba irratti sooftiweerii ittiin bilbila androidii keenya baakaap godhannu yookaan daataa irraatii qabnu gara kompiitara keenyaatti hundasaa jechuudha. Kontaaktoota, galmee bilbiloota achirraa qabnu, meeseejii yookaan ergaa achirra jiranii, appilikeeshinoota, suuraalee fi viidiyoo qabnu hundumaa baakaappii sooftiweerii ittiin godhachuu dandeenyu. Kana jalqaba akkatti kompiitara keenya irratti fe'achuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Tolee, adeemsi ittiin sooftiweerii kana feenu kan warra kan biraarraa adda ta'e otoo hin taane sooftiweerota akkanaa yeroo fayyadamnu tirayaalii yookaan firii verዥinii isaa gadhiisu waanta ta'eef isaanii yeroo fayyadamnu immoo limiteeshinii yookaan wanta tokko tokko hojjechuu irratti nu daangeessa jechuudha. Guutuu isaa biti malee kana siin hojjedhu jedhee waan nu daangeessuu fi isaaf ani sooftiweerii kana kan hin qabu paachii yookaan kiraak faayilii isaa wajjin hin qaba waan ta'eef akkamitti akka laayisensii isin hin gaafannee fi akka tajaajila garaagaraa isinitti hin daangeessinee fi fuul verዥinii akkatti godhachuu dandeessan achumaan isinitti agarsiisa akkatti kiraakii gootan jechuudha. Kiraak faayiliin isaas achuma keessa jira. Teelegiraam chaanalii koorraatii argachuu dandeessu sooftiweerii kana achirratti ziip godhee kaa'eera. Warri wiinraarii qabdanii raayit kilik irratti gootanii wiinraariidhaan ekstiraakti gochuu dandeessu. Warri hin qabne immoo namni baay'ee gatii hin fayyadamneef wiinraarii akkanumatti wiindoosii irra ziippii jiruun akka banuu dandeessanitti ziippiidhaan hin kaa'ee jira. Dabal kilikii irratti gochuudhaan ekstiraakt kan jedhu irratti kilikii goona. Ergasii ekstiraakt ool jenna. Sana booddee ekstiraakt jechuudhaan fooldarii tokkotti ekstiraakt nu godha jechuudha isa ziip ta'ee jiru. Isa dura garuu kiraak faayiloota antivaayirasiin yeroo baay'ee gatii nyaatuuf yookaan diileet godhuufi jechuudha. Akka vaayirasiitti ilaalee dura antivaayirasii fe'amee jiru yoo qabaanne diseebil yookaan cufuu qabna. Diseebil gochuu yookaan cufuu qabna. Dabalataa immoo wiindoos diifeendarii akkanuma cufuu qabna. Sana booda foon paaw kan jedhamudha sooftiweeriin kun sana bannee keessa seennee sooftiweerii kana yookaan raan as administreetar jenna yookaan dabal kilikii irratti goonee banna. Okey jennee itti fufna. Neekst. Laayisensi agiriimentii aksept goonee neekst jenna. Kana dura gatiin fe'ee tureef irra deebi'een fe'aa jira. Daayirektarii isaa diileet hin goone kanaaf kana na gaafata. Isiniin yeroo jalqabaa gatii ta'eef isin gaafatu diileet gochuun irra ture. Yes jennee darbina. Yuuzaroota hundaaf haa hojjetu jedhee nu gaafata. Yes jenna. Deeskitooppii irras akka shoortikatii isaa fiduuf jechuudha. Dhumarratti instool jennee eegna. Sana booda dhumarratti laawunch ishee jettu kana filamtee ishee jirtu gadhiisisnee finish jenna. Maaliif banuun qabu? Ergi banee booddee sooftiweeriin tokko tokko kiraakii ta'uu diduu danda'a. Waa'ee antivaayirasii irratti dabalata kan sila isinitti himne konneekshinii cufuu qabdu yeroo baay'ee. Sana booddee fooldarii sana keessa kan jiru paach kan jedhu ammas ziippir ta'ee jira. Isa dabal kilik irratti goonee banuudhaan ekstiraakt jenna. Tartiibuma isa silaa wal fakkaatu akkanatti banna. Sana booda fooldarii silaa keessa galuudha. Ammas kiraak faayilii isaa yookaan paachii kan ittiin goonu dhufee jechuudha. Isarratti raayit kilik goonee raan as administreetar jenna. Taansuudhaan erga kiraak faayilichaa irratti yookaan paach faayilichaa irratti
Right click goonee run as administrator jennee booda windoon kun nuu dhufa jechuudha. Ani cufeen jiraatiidha malee sagalee isaa muuziqaa wayii banuu danda'a. Amma crack gootanitti obsuu qabdu jechuudha. Sana booddee patch kan jedhu irratti click goonee bakka sooftiweerichi itti fe'amee jiru deemnee itti agarsiisuuf yes jenna. Sana booddee this PC kan jedhu keessa galle yookaan akkuma operating system fayyadamaa jirtanitti garaagaridha. Kun Windows 10 dhaatiidha. C keessa galle directory C keessa sooftiweerichi kan Windows 32 bit gati ta'eef as keessa galla. Program faayilii inni gubbaa kan 64 dha. Kana keessa galle foonpaaw kan jedhudha. Directoriin yookaan folderiin sooftiweerichaa jechuudha. Isa keessa seenuudha. register.dll kan jedhu kana fillee open jenna. Akkuma argitan patching done jedha. Kana jechuun xumuree jechuudha. Kana booddee serial numberii sun gaafatu sooftiweerii kana register godhe yookaan galmeessisi jedhee sun gaafatu jechuudha. Yoo bannee ilaallee sooftiweericha akkuma argitan full version isaa yookaan guutummaa isaa nuuf banaa jechuudha. Sooftiweerotni yookaan moosaajiin ittiin bilbiloota keenya baakaap goonu baay'een jiru. Fiicharii yookaan wantoota babbareedaa wantoota nu gargaaran garaagaraa baay'ee kan qaban jiru. Kun baay'ee isa salphaa gatii ta'eefidha kan kana filadhe. Akkaataan itti fe'amu kanumadha. Itti aansuudhaan haala ittiin bilbila keenya baakaap gochuu dandeenyu waliin ilaalla. Tolee jalqaba irratti bilbila keenya bilbila Androidii baakaap gochuuf yookaan daataa achirra jiru hundumaa gara koompitara keenyaatti baakaappii godhachuu fi ol kaa'achuu fi jechuudha. Maal gochuu qabna? Keebiliidhaan yookaan keebilii bilbila keenyaaf koompitara keenyaaf wal quunnamsiisuu danda'u fayyadamuudhaan bilbila keenyaa fi koompitara keenya wal quunnamsiisna jechuudha. Sana booddee akka koompitara kana wajjin daataa wal erguu danda'uuf kan gaafatu kan pop-up godhuun dhufa bilbila keenyarra isaa ergii eeyyamnee booda Android data backup and restore kan jedhu kana click goonaa jechuudha. Sana booddee filannoon filannu isa jalqabarra jirudha. Maaliif daataa bilbila keenyarra jiru gara koompitara keenyaatti dabarsachuuf jechuudha. Wanti kun nu barbaachisuuf yoo bilbilli keenya sirriitti nuuf hojjechuu didee reset yookaan formaat gochuu barbaadne daataan keenya nu jalaan badiin daataa keenya ergii baakaap godhannee booda reset goone duuba deebisnee daataa keenya ristoor gochuu dandeenya jechuudha. Isa kanatti fayyadamnee jechuudha sattaanee jiru. Amma kan nuti goonu bilbila keenyarraatii gara koompitara keenyaatti baakaap godhachuudha. Kanaafuu device data backup kan jedhu click goona. Sana booddee hundumaa nu filachiisa akkuma argaa jirtani. Contacts, message, ergaa, call logs bilbila namni nuu bilbilee nutis bilbilee galmeessaa jechuudha. Utuu nafin wanti tokko sin jalaan badu jechuudha. Sana hunda suuraalee, viidiyoo, oodiyoo qabdani dokumentoota garaagaraa hunduma kana select gochuu dandeessu. Inni itti aanee jiru encrypt gochuudha. Daataan keessan suni akka namni kan biraan fayyadamne yookaan akka hiika qabaatee hin teenye dhoksuuf encrypt gochuu dandeessu, dhiisuus dandeessu. Itti aansuudhaan start kan jedhu click gootanii bakka itti
bakka itti sooftiweeriin kun daataa keessan seef isiniif godhu filattu jechuudha. Tuqaa 3 itti aantee jirtu kana kiliik gochuudhaan gara paartiishinii kompiitarri keessan qabu otuu diiteetii filatama jechuudha. Maaliif siin yeroo baay'ee kompiitarri keessanis yoo rakkoon mudatee daataan achirra jiru baduu waan danda'uuf paartiishinii D filachuudhaan fooldarii haaraa uumna jechuudha. Fakkeenyaaf Olit foon baakaap yoo jenne fooldarii sana select goona. Ittaansuudhaan yeroo hundaa akka fooldarii sana yaadatu akka nun gaggaafanne yoo barbaanne ishee kana fillaa kan kana achi dhiisuu dandeenya. Sana booda OK jennee eegna. Yeroo xiqqoo fudhachuu danda'a. Amma baakaappii godhee fixutti jechuudha. Wanti bilbila keenya irra jiru hundumtuu appilikeeshinoonni wanti hundi akka jirutti baakaappii nuu ta'a jechuudha. Kompiitara keenya irratti erga foormaat goone deebisnee riistoor godhachuu dandeenya jechuudha. Sooftiweerii gaariidha. Konfiizinii yookaan filannoon itti baay'atee nun burjaajessu jechuudha. Salphaa gatii ta'eef sooftiweeriin kun kanaaf hin filadhe. Akkuma argitan tokko tokkoon faayilota hundumaa baakaappii gochaa jira jechuudha. Amma progress baariin kun parsantii 100 guututti eeguu qabdu sana booddee akka dhume isin beeksisaa jechuudha. Hayyee akkuma argitanii xumuree jira baakaappii godhee kanaafuu amma akkuma argitanii faayila baakaappii GB 3.94 baakaappii godhee jira. Wanti feel godhee hin jiru yookaan wanti mudatee hin jiru wanti baakaappii hin ta'in hafee jechuudha. 0 itemsidha. Fail to backup kan jedhu OK jennee sana booddee cufuu dandeenya. Dhaqnee bakka jiru mirkaneeffachuuf fooldarii silabanni keessa galle akkuma argitan maqaa bilbila keenyaadhaan kaa'aa jechuudha. Kun hunduu faayilota keenyaadha jechuudha. Bilbilli keenya akka jirutti guutummaatti baakaappii ta'eera. Kan ammoo riistoor gochuu viidiyoo kan biraadhaan waliin ilaalla.